Jirra jirtu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota YB irraa qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaannetu jirra. Qophii keessummaa keenyaan namoota garaagaraa isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Arraas akkasuma qophii keessummaa godhannee kan nuti isiniif dhiyeessine aktiivistii Naziir Nuuraati. Mee aktiivistii Naziir Nuuraa waamicha keenya kabajjee gara OIB'tti keessummaa taatee nuuf dhufuu keetiif guddaa galatoomi siin jenna maqaa daawwattoota OIB'tti. Isinis galatooma keessummaa gootanii na affeeruu keessaniif kabajamoo gaazexeessitoonni OIB galata guddaa harkadhaan isiniin jedha. Tole guddaa galatoom yeroo keenyatti fayyadamuudha kallattumaan garaa gaafii fi deebii keenyaa kan seenu tahaa gaafinan tokko farti si gaafachuu barbaade labsii marsaa jaappaa qeerroo oromootiin labsame yeroo ammaan tanaaf fincila diddaa gabrummaa guutuu oromiyaa keessatti deemaa jiru kanaa wajji wal qabate mee labsiin kun ummata oromootiif bu'aa ni qaba yookaan ammoo mootummaa kana ikoonoomii isaa ni cabsaa waan jedhu akka daawwattoota keenyaaf ifa gootu barbaadeeti. Galatoomi marsaa jahaffaadhaa fincila diddaa gabrummaatiif kan godhame dhugaadha. Uummanni Oromoo kana durallee qawweedhaanii miti wayyaanee barbadeessee gara Maqaleetti galche. Uummanni Oromoo harka duwwaa isaati gartee hiriira ba'uudhaan irratti mormii gurguddaa godhuudhaani mormiin kuni ikoonoomii biyya sanii akka barbadeessu dhibbarraa dhibbatti itti amana ispeeshaalii yeroo ammaa mormiin marsaa jahaffaadha keessattuu sarara karaa daandii Jabuuti irraan seenuu gaazni achiin seenaa gaazni mootummaan Abiy ittiin konkolaataa oofee Oromoo irrattiinis duula godhuu Tigraay irrattis duula godhuu gaazni biyya saniin seenaa ammallee Finfinnee guutuu akka wanni takkan seenne godhuudhaan qeeroon gartee sochii takka akka isaan hin goone godhuu dandeessi kana dhibbarraa dhibbattiin itti amanaan yeroo hunda kana godhuu isaanii jechuudha. Guddaa galatoomii himee yeroo ammaan tanaa gaafinanii lammaffatti si gaafachuu barbaade yeroo ammaan tanaa wal waraansi mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo TPLF jidduutti deemu jiru kana uummanni Oromoo akkamiin hubachuu qaba? Carraa amma harkatti kanatti fayyadamee too maal godhuu qaba? Yeroo ammaan tanaa mootummaan abbaa irree mootummaan Abiy waraansa yeroo ammaan tanaa Tigraay irratti godhu kana gartee uummanni Oromoodhaa silaa yeroo tana carraan uummata Oromoodhaa guddoon yeroo tana yeroo kanatti uummanni Oromoo bakka jiru qabu waan harkaa qabu dhannoonis tahee wahuma dandahe karaa gaazexeessummaatiinis tahee karaa hiriira nagaa godhuunis tahee karuma hundaan uummanni Oromoo yeroo ammaan tana ciisee buluu hin qabuun jira. Yeroon tun carraa uummata Oromootiif guddaadha. Nuti lolli Abiy uummata Tigraay irratti godhaa jiru lola uummata Oromoo laallatu. Lolli yeroo ammaan tana godhamaa jiru yeroo sirni nafxanyaadha. Nafxanyaan gartee Abiy wajjin masaraa mootummaa san keessatti hiriirte kaatee walqaayit deebisannaa yaabbaataa chirrist ነው የምንመልሰው je'anii itti uummata Tigraay irratti duulaa jiranii jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodha nuti poolisiin Oromiyaa warri waraanni Oromiyaa federaalallee warri Oromiyaa kan Oromoo ta'e uummata Tigraay dhahuu hin qabu. Nuti kafalmannuuf walqaayit deebisuuf osoo hin ta'in Oromoo fi Oromiyaaf. Akkasumatti mootummaan poolisiin Oromiyaadhaa guutuun uummata Tigraay kanarraa barachuu qaban Oromoo fi Oromiyaa qofa eeguu qabaniin kanuma galatoomi sitti heddummeesse. Rakkoomti guddaa galatoomii gaafinan si gaafadheef waan hedduu kaasutti jirta. Mee amma dhimma hidhamtoota siyaasaatti yoo kan deebinu ta'e yeroo ammaan tanaa haalli biyya keessa jiru yaaddeessaa osoo tahee jiru hidhamtoonni siyaasaa bal'inni isaaniitis dheeratee waan akka uummanni dagatuuf waan hojjetamaa jiru fakkaata gama mootummaatiin. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa jiran kana mee uummanni Oromoo akka isaan ammatti haalduree tokko malee mana hidhaarraa bahaniif maal godhuu qabamne? Uummanni Oromoodhaa Abiy waggaa lamaan dabre kanaaf uummata Oromoodhaaf eega Jawaarfaan biyya galirraa eegalee uummata Oromootiif fixaa ture. Uummata Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti yeroo bineensi waraabeysi ilmaan Oromoo nyaataa jirudha. Inni and Itoophiyaa fi and imnat and baandiraa sanii kun immoo waan tahuu miti. Waan fuudhee
xaragee isa dabarsu Abiyoot Kaasaanii jechuudha. Inni sirna cunqursaa fi daalii saniin deebisa jee yaa'and baandiraa yaa'and imnati yaa'and qaanqaa sun kuni waan hin taane seera federeeshinii diiguu wanni itti Haacaaluun ajjeefame. Laal Haacaaluun ni ajjeesan. Jawaar ni hidhan. Baqqala Garbaa ni hidhan. Hamzaa Booranaa ni hidhan. Guutuu ilmaan Oromoodhaa ni hidhan. Eega Haacaaluu ajjeesan booda Oromoo 1000 ajjeesan. 100 mana hidhatti galchan. Kanaafuu kuni waan qabsoo uummata Oromoodhaa duubatti deebisaa miti. Hidhamuunis du'uunis qabsoo keessatti ni jira. Wareega gaafata. Waggaa 100 wareegamaa kufaa as gahe. Wanni abboota keenya irratti godhame, wanni adeerran keenya irratti haadha abbaa keenya irratti godhame waan taphaatii miti. Kanaafuu Oromoon kanaaf je'ee duubatti deebi'uun qabu qabsoo keessatti hidhamuunis ajjeefamuunis waan jiraati. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa har'aan tana ciisee buluu hin qabu. Yeroo takkallee rafaan jirru nuti warri biyya alaa jirru diiyaaspooraas jirru biyya guutuu addunyaarra jirru takkaa rafnee hin beeknu. Warri joornaalistootaallee, warri aktiivistootallee, warri qabeenyaan gargaarullee takkaa uummanni Oromoo bakka jirrutti rafnee hin beeknu. Garaan keenya nu gubatee jira. Ilkaan teenya kofaltuus takkaa hanqa Oromiyaa walaba baatutti, hanqa walaba Oromiyaa walabummaa baatutti, hanqa uummanni Oromoo hiree murteeffannaa ofiin godhutti rafnee hin bulluu hin rafinaa ka'aa socho'aan ja'a kana egaa walumaan ja'a. Tole guddaa galatoome gaafa si gaafachuu jiru irratti yaada bal'aa naa kan jirtaa mee amma si gaafin si gaafadhe yoo jiraate yeroo amma biyyatti diigamu jirtu kanatti dhaaboleen siyaasaa Oromoo maal godhuu qaban keessattuu artisti Hacaaluu Hundeessaa du'a isaatiin duratti akkuma inni dubbatee turetti Oromoo kan nu salphisee akka Oromummaa keenyaan mirga keenyaan arkanne kan nu godhaa jiru dhaaba siyaasaa Oromootii jee ture TV biyya keessaa irratti gaaffii deebii godheen guyyaa kam akka ta'e yaadachuu baadhullee mee yeroo ammaan tanaa carraa kana fayyadamanii dhaaboonni siyaasaa Oromoo maal godhuu qaban jettee yaaddameeti? Yaa Haacee keenya Haacaaluu keenya Rabbiin nafsee isaa haa rahmatu, Rabbiin jannata isaa haa kennu, obboleessa keenya qaalii dhabne waa'een isaa hedduu baatii afran kana takka waan jiruu keenya keessatti dagachuuf illee hin taane Haacaaluu ajjeesuu jechuun sagalee uummata Oromoo ukkaamsuudha. Waan isa ajjeesaniif maaliif akka isa ajjeesan kana hundaa'uu namni wallaale Oromoo tahee wallaale hin jiru. Garuu inni akka Oromoo tokkotti onnee teenya keessatti siidaa dhaabeeti. Kutee silaa waa'ee isaa waa hedduun ja'a. Gaaf tokko wanni isaa je'amallee jira ni jenna inshaallah. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa biyyi Itoophiyaadhaa already diigamtee jirti. Biyyi tun jechuun biyya already diigamtee jirti. Tokkoffaa impaayera kijibaati. Impaayera Itoophiyaadhaa ka waggaa 100 jechuudha. Akka tarattarati isaanii የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ የማሊ ታሪክ ኩኖ ደብተራዋን ደብተራን በሬሲቴ ኸራ አመንቲቲ ኸራ ማሊቲን ኡመተ ከይሰነቀኒ ኡመተ ጃንጀይሳ ቱረመለ ኢምፓየር ኺጂባ ኢትዮጵያ ወኒ ያምቱቱኑ ኢምፓየር ኺጂባቲ ፎልስ ኺጂባ የቹ ብየ ኺጂባቲ ኢምፓየር ገርቴ ኺጂባን ዳበቴ ወኒ ኺጂባን ዳበቴ ኺጂቡማን ብይ ኢትዮጵያ ጃምሱ መቁማን ጅርት አመለ ዲገምቴ ጅርት ኦሬዲ ባይ ዘ ዌይ ብየ ዲገምቴ Oromoon qophaa'ee jira. Dhaabni Oromoodhaa walitti dhufee dubbatee jira. Biyyi diigamtee jirti. Abiyyi Ahmed ni deema. Biyyi already diigamtee jirti biyyi tun. Abiyyi boruu karaa itti deemuufu Chaayinaatti haa bararu, Asmaratti haa bararu, Zimbaabeetti haa bararu, Naayiroobitti haa bararu, Kaayirootti haa bararu, biyyi itti ni deema. Karaa deemuu achitti akka Gaddaafii haa ta'u, akka Saddaam haa ta'u san waan fuulduraaf itti dhufu. Waliin arginu. Oromoon qophaa'ee jira gaafa Abiyyi achirraa deeme Oromoon qophaa'e maalirra jira Oromoon dhaabbattoonni Oromoodhaa kuni
aangoodhaaf immoo kursiidhaaf immoo uummata Oromoodhaatiif qabsaawaa jiran. Mee qophaa'anii jiranii biyya already diigamtee jirti. Har'aan tana qawween biyya sanii sababa Tigraay itti waraanna jedhuun kara biyya Amaaraa kara Baardaaritti gurramee jira meeshaan gurguddaan jechuudha abiyyi qabu. Akka gaafa duraa wayyaaneen biyya Maqaletti meeshaa waraana biyya sanii gurrattetti har'aan tana Amaarri Tigraay waraannaa Walqaayit deebisne jechuudha meeshaan Somaaliyaa waraanni Itoophiyaa ka Somaaliyaa naannoo Somaaliyaa eegaa jiru har'aan tana naannoo wanni itti ol guramee jira. Duuba meeshaa kana harkaa qabaatanii ummanni kun Oromiyaa weerarraa Tigraay boodaan jechaa dubbataa jiranii Oromoon kanarra qophaa'ee dhaabni Oromoodhaa kanarratti wanni ji'an jira. Haja'u kana itti qophaa'uu qabanii hamma danda'anii walitti dhufanii wal dhagahanii salphinni guddaan osoo kana caalu hin dhufne walitti dhufanii qophaa'uu qabaniin ja'a. Kanuma gorsi xiyya kanuma kana caalaa niin jedhu. Tole mee guddaa galatoomii ammas mee akkasuma qabsoota akka yeroo gaggeessanii qabsoota na duuba deeggarsi jiraachuun kun waan beekamaadha. Yeroo ammaan tana qeerroon qabsoo fincila diddaa gabrummaa yerootti hifannaa takkaan malee lubbuu isaa wareegee godhaa jiru kanarratti hedduun isaanii miidhamaatti jiranii. Mee aktiivistoonni Oromootii fi akkasumas Oromoonni biyyoota alaa keessa jiraatan gama gargaarsaanis ta'ee gama diinagdeetiin qeerroo biyya keessa jiru kana maal godhuu qabaa akkam cinaa dhaabbachuu qabaa akka isaan qabsoo kana muratanii daran cimsaniif jettee dhaamsa qabdu yookaan immoo akkam jettee yaaddameeti. Galatoomii obboleettiitii gaafii gaarii na gaafattee galata guddaa argadhu. Dhugaadha. Qeeroon lubbuu isaanii kennaniiti. Qeeroon lubbuu isaanii wareega kafalaniiti Oromoo fi Oromiyaadhaaf. Du'aa garaa isaanii rasaasni dhahaa mataa isaanii dhahaa harkaa caalaa lafeedha caccabaa. Ummata Oromoodhaatiif wareega guddaa kafalaa jiranii nuti addunyaarra Oromoon jirru wareega kafalee lafeen isaa cabxe wal'aanachuu bira dhaabbachuu qabeenyaanis yaadaanis bira dhaabbachuun dirqama Oromoo kana beekuu qaba. Oromoon takka qabeenya isaa qusatee hin beeku qabsoo Oromoo irratti. Baraan biyya Ameerikaa tana dhuferraa eegalee ummata Oromoo kan naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'aniif miliyoona baay'eetu harkatti baankitti walitti qabame addunyaa guuturra warri waan san itti taphate warri waan san kadhuunfaa godhate warri diraamaa san taphatee gartee qabeenya san akka godhe numa jiranii. San yeroo baay'ee namni keenya illee irraa dubbataa ture. Har'aan tana uummanni keenya Adaamaa keessatti faca'ee Finfinnee keessatti dildila jala bulaa jira waan baay'ee nama gaddisiisu. Qabeenyi taphaa hin guuramne garuu lammiif dirmata jechuudhaan lammii xiyyaafin fiige jechuudhaan diraamaan isaan taphatan waan baay'ee maallaqa miliyoonaan walitti guuranii har'a uummanni keenya dheengadda amata dabre gaafaan dhaqee uummanni keenya kararra gala. Ilmaan Oromoo afaan Oromootiin kararra dhaabbattee ijoolleen amata 2 amata 3 yeroo kadhattu buqqaatonni naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'an fuudhanii Adaamatti gannaqanii nyaata tokko malee bakka ciisan dhaba malee namni keenya fincaanii fi wanni keessa ciisaa jechuudha. Kun hundinuu uummata Oromoo biratti beekamuu qaba. Qeerroo teenya bira dhaabbachuu qabna. Akkamiin bira dhaabbanna kaja'u nama akkamtu maallaqa kana walitti qaba kaja'u uummanni Oromoo murteessuu qaba jedha. Maaliifi waan dabre irraa barachuu qabna kaja'uuf siin jee galatoomii waan kana isinilleen akka irra jabaattanii uummata gurra nuu buuftan inni kabajaan isin gaafadha galatoomii obboleettii.
Tolee guddaa galatoomee dhaamsa gaarii fi waan abdii namatti horu uummata Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiraniif dhaamtee kaastee jirta. Mee amma gaafiin si gaafachuu barbaade haalli amma biyya keenya keessatti deemaa jiru kana wajjin wal qabatee amman tana dirqiidhaan uummata saamaatti jira waraanni mootummaa jechuudha. Waan akka qabeenya diboota irraa fuudhuudhaan uummanni keenya fiifuu balaa waan isaatiin hongeen garaagaraa itti buutee jirtu kana dirqiin saamutti jira. Mee saamicha kana jalaa buuf uummanni keenya biyya keessa jiru maal godhuu qaba? Bara akka diraamaa taphatan ni beeknaa bara uummanni keenya ofiifuu qabeenya ittiin isaan gargaaran dhiise uummata saamanii hongeessanii jiranii. Dheengadda haga televizyiina ga'utti manarraa nama saamaa turan qarshii saamaa jechaanii ture namichi gaafa qarshiin jijjiire geessan uummata qotee bulaa keenya Harargee tana keessatti nama qarshii 100 harkatti qaban 500 irraa gartee hongeessanii jira. Uummata keenya kaaffatee dalagatee osoo hin hatin osoo nama weerarin lafa isa labbiyee itti dhalate irratti kana jechuun ikonomiidhaan akkamitti uummata keenya dadhabsiisnaadha. Sangaan akkana guuranii uummatarraa Baalee keessatti, Harargee keessatti, Boorana keessatti, Oromiyaa guutuu keessatti uummatuma Oromoodhaa kana akkamitti ikonomiin dadhabsiisnaadha. Jalqaba warra qabaattota uummata Oromoo warra akka Diinquu Dayyaasfaadha waan godhaa turan nuti hundinuu ni beekna. Qabaataa Oromoodhaa tokko abbaa qabeenyaa Oromoodhaa tokko akkam akka godhaa jiran ni beekna. Eenyu akka achi keessaa taa'ee Abiy gorsa Abiy ni beekna. Nama kaleessa Islaamni biyya keenya keessa baay'ate. Islaamni manni nyaataa Islaamaa biyya keenya keessa baay'atee jira. Manni shaahiidhaa dukkaanni baay'ate je'ee meediyaa irratti ol bahee dubbate Daani'eel Kibrattu gorsaa isaati. Abiyoot uummata Oromoo warra akka lammaa nyaatee warra akka taakkala uumallee hoggaa fedhe ol godhee ergamtuu isaa hoggaa fedhe ari'ee maal godhe Jawaar hidhee Haacaaluu ajjeesee uummata Oromoo kumaatamaan ajjeesee kumaatamaan hidhee Baqqala Garbaa hidhee uummata Oromoodhaa guutuu hidhaan hidhee abbaa qabeenyaa kana godhe eenyutu achi isa gorsaa kaje uummanni Oromoo beekuu qaba jechuudha. Anammaan tana afaan hamaa jechuun fedhu silaa waan hin je'uun naaf beekaa warra asirraa galan haa je'u. Warra biyya alaa tanarraa galan diyaaspooruma je'ee haa usu silaa hin ja'amaa jechuun akka aaraniin maaliin ja'anii asirraa galaniit qarshii nyaataa warri Jawaar kaleessa meediyaa irratti fidee meediyaa Raabaadoor irratti fidee isaan beeksise meediyaa OMN irratti har'aan tana Jawaaraa hidhamu jedhanii Jawaarritti ragaa bahanii jechuudha. Namni Oromoodhaa kawallaal hin jiru maqaa namaa dhahuu xiyyaa miti guutumatti jechuudha. Jabbiloonni Abiyoot Kaasaanedha jechuudha. Namichi maraataadha. Abiyoot Kaasaanee jechuun maraataadha nama addunyaan biyyi Jarmanii namicha maraataa addunyaa sobee Noobeela fudhate jedhee har'aan tana gaazexaan Jarman guddaan dubbatee jechuudha. Addunyaan New York Times, The Guardian namicha silaa dhukkubsataa mana hospitaalaa seenuu qabuuttu beeta mangistii mana mooraa masaraa seenaa seensisnee jette qeeroon har'aan tana qeeroon teenya 8,000 ol wareegamtee masaraa mootummaa isa galchite deebi'ee uummata Oromoo nyaate. Namni lammaadhaaf hin tahin eenyuudhaafuu hin tahu. Namichi immoo meentaalii nama mataan fayyaa qabu natti hin fakkaatu. Namni qawweedhaan saba tokko uummata caalee yoomiyyuu hin jiruu jiraatuuf illee hin taa'u. Uummanni Oromoo qabsoo hadhooytu hedduu keessa dabree as gahe. Kanaafuu furmaanni uummata Oromoodhaa qabsoo fi qabsoo qofa. Uummanni Oromoo ni injifata. Kanumaan galatoomi.
Tole guddaa galatoome amma gaafin teenyaas gara dhumaatti deemaa jirti yeroo qabnutti fayyadamuudhaan mee amma gaafii irraa dhumaatti si gaafadha. Yeroo ammaan tana mootummaan biyya bulchaa jiru sani namoota harka mootummaa hidhamanii harka mootummaa jiran harka isaanii jiran kana asoo mana seeraatti deddeebi'aa jiranii mana hidhaa baasanii mana hidhaa keessa ajjeesuun guutuu Oromiyaa keessatti itti fufeeti jira. Mee wanti kunoo akkamitti ilaaltame? Yaa kun waan baay'ee nama dhibu. Mootummaan tokko eega harka seeraa namni tokko harka seeraa jiraate hidhamaa tokko gabbaasee ajjeesuu jechuun kun sirni faashistiidha, sirni fiudaaliidha sani akkasitti jechuudha. Uummanni Oromoodha Jeneraal Taaddee Birruufaa irraa eegalanii Elemoo Qilxuufaa irraa eegalanii Maammoo Mazammirfaa irraa eegalanii akkanatti jechuun sirni faashistiidha, sirni nafxanyaa, sirni fiudaaliidha kana godhaa ture jechuudha uummata Oromoodha. Akalee irra shanilleen, akalee yimuutilleen. Hajjanii uummanni nafxanyaa hiriira bahaa ture suuraa gaafasanii haga irraa argaa jirra jechuudha. Habara sanii keessatti nuti hin dhalanne. Kanaafuu uummanni Oromoodha waan kana laaftutti ilaaluu hin qabu. Uummanni Oromoodha bakka jiru waan harkaa qabuun falmatuu qaba. Loluu qaba. Kuni waan baay'ee nama gaddisiisuu nama shakkisiisuu hidhamtoota keenya kamana hidhaa jiraniif warri har'aan tan mucaa kana ajjeese ummatuma Oromooti. Ummata kana wajjin taanii ajjeesan. Oromo eenyu akka ajjeesan illee eenyu fa'a akka ta'an illee irra geenye jira. Ummanni Oromoo baay'een ni beeka. Kana ajjeesuu nafxanyaa wajjin waltanii warra maallaqa nyaatee jeneraaluma Oromoo jeneraalotuma Oromooti warra jennu kanaattu Amaara wajjin ta'ee nafxanyaa wajjin ta'ee namicha kana ajjeese jechuudha. Mucaa keenya kana ajjeesan kana qofaa miti warri halkanii ajjeesan halkaniin guuranii ajjeesan jechuudha. Kanaafuu keenyumaatu keenya nyaataa jira jechuudha. Eenyuun ka ajaju nafxanyaadha sirni fiidaaliidha akka deebi'e wanni beeknuun kana jechuudha uummata Oromoo irratti. Uummanni Oromoo jiraachuu fi jiraatuu dhabuudha irraa maayyiin isaa jechuudha. Takka jiraachuu takka jiraatuu dhabuudha kana irra gahee jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo ka'ee hin falmatu taanaan kana boodaan wanni itti dhufu kan waan kana caalaati jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa hidhamtoota isaa hiisisachuudhaaf lafarraa ka'uudhaaf hidhamaa isaa hiikkachuudhaaf rafuu hin qabu halkanii guyyaa warri biyya alaa jirrus warri sooshaal meediyaatis warri qabeenyaan gargaarus warri biyya keessaa falmatus qabsoon kana caalaa fininte itti fufuu qabdi. Kana ta'uu baannaan ciisnee rafnee wanni jennana kana caalaa salphinni guddaan uummata Oromootti dhufu ta'a. Oromiyaan ni weeraramti, Oromiyaan ni baddi. Sambootaan kana jechuu kaayyoon isaanii kana caalaatu nutti dhufa yoo falmiidhaan kufnee kuffisuu baanne jechuudha. Kanumaan jaa galatoomii obboleettii tiyya. Tole guddaa galatoomii amma carraasiifiin qabaa Oromoota biyya keessaatii fi biyya alaatiif yaada yookaan dhaamsa qabdu gamanumaan dabarfadhu. Galatoomii dhaamsi kiyya irraa maayyii silaa dhaamsa kana qofaa dhaamsi yeroo hundaa hunduma dhaammanna uummanni Oromoodhaa tokkummaa uumuu qaba. Tokkummaadhaan osoo amantiin gandaan kutaa waliin foone sirni fiudaaliidha sirni nafxanyaadha kana nutti fayyadamee uummata Oromoodhaa addaan cicciree akkanatti nu ciree kana hunda walitti iigoo san dhiisnee iigoo gartee waan dabreen walwanni jechuu dhiisnee tokkummaadhaan kaanee waan kana dura dhaabbachuu qabnaan ja'a. Warri biyya alaa jirtanis warri sooshaal meediyaa kanarratti walit duddunnus yeroo talubbuudhaa geessituun uummata keenya baraaruu qabna. Ta poolitikaadhaan wal dhabuudhaa saayiditti kana if cinatti keenyeetti tokkummaadhaan kaanee uummata keenya baraaruu qabna. Uummata keenya dhaqqabuu qabna yoo dhugumatti uummata keenyaaf kafalminu taate jechuudha. Kanumaan jaa galatoomii silaa wanni jaan hedduudha sa'aa teessanis isinirraa hin fixu silaa wanni jennu way waan taphaati waan hedduudha gaa kanumaan jaa galatoomaa waan na affeertaniif yaada kiyya akkaan dabarfadhu waan na gootaniif of duraaf meediyaan keessan kunis guddatee haalaan gartee ammallee very meediyaa guddataa jiru. Uummanni Oromoodhaas bira dhaabbatee sheer godhuudhaan guutuu addunyaa irratti waliin gahee akka
sagalee Oromoodhaa tahu. Oromiyaan miidiyaa adda addaa hedduu qabaachuu qabdi. Miidiyaa gartee nama hundaahu oppoziitaas tahee maalis tahee hasiifalmus fidee yaada irraa fuudhu tahee of duratti akka gaarii guddatee dhaamsa ummata Oromoodhaa aarii garaa ummata Oromoodhaa jiru mana keessatti yaadni sammuu qirqixee hara itti hafuura baafatu dhabe hunda yaada isaa fidanii asirratti ummata Oromoodhaa dubbistanii yaada ummata Oromoo guutuu addunyaarra jiruuf dabarsitan. Siniin ja'a injifannoon kan ummata cunqurfamaati. Ummanni Oromoo ummata cunqurfamaa biyya sanii mara wajjin dhaabbatee tokko tahee sirna fiidaadii kana ofirraa qabuun dirqaman ja'a galatoomaa yaada kiyya isin guddise gaahii ilkeen teenya nu hoflaatuma daqiiqaa 5 hoggaachi gara galle garaa nu gubataa wanni Oromoo tuni waan taphaatii miti wanni keessa dabarrees wanni amma keessa jirruus qabsumaattu tana qaba give up harka kennuun hin barbaachisu. Qabsoon takka oli takka gadi uf durumatti jechuudha. Dhugaadha nama arsiti. Nama ummanni yoo ajjeefame sirni akkanaa yoo sirratti fe'ameetiin akkana si godhe baay'ee garaa si guba. Wareegama gaafatti qabsooni dhugaadha. Waa hedduu gaafatti. Kanumaan gaahii galatoomaan isiniin ja'a galata harkadhaa televizyiina keenya OIB galata guddaa harkadhaan isiniin ja'a hin badinaa hogguu garii kanumatti nu gaggaafadhaa warra kaanis nu dhiheeysaa Oromootaas nu dhiheeysaa warra yaada dabarfatuu qabullee nu dhiheeysaa jeetiin yaaduma kana isinitti dhaammadhaa ana qofa osoo hin ta'in kumaatamaattu jira. Ummata nu dhiheeysaa ummata nu dubbisaa isiniin ja'a galata guddaa harkadhaa. Tole guddaa galatoon nutis akkuma ati jette OIB'n yeroo dhiyoo asitti erga dhaabbate hifannoo takkaan alatti sagalee ummata isaa sagalee ummata lokotee ta'uudhaan bakka hunda kutaa Oromiyaa keessa deemee waan ummanni keenya itti jiru gurra hawaasa addunyaatiin gahaati jirra. Kana boodallee akkasumatti kana caalaa jabaannee itti fufna miidiyaan tokko guddachuudhaaf ummata barbaachisa nutis hawaasni keenya ummanni Oromoo guddina miidiyaa kanaatiif nu duuba dhaabbattee nu jajjabeessuu dirqama isarraa eegamu akka nu ba'uuf anis asuma yaada kiyya dabarfachuun barbaada keetti irratti guddaa galatoomi Naziir yeroo kee aarsaa gootee keessummaa OIB taatee nu wajjin hanga ammaa sagaafi fi deebii godhuu keetiif ammallee irra deebi'ee maqaa daawwattoota OIBtiin guddaa galatoomin siin ja'a. Isinilleen galatoomaan isiniin ja'a naaf feeruu keessaniif galata harkadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa takka halkan gaarii takkaan immoo waaree booda takka ganama hin beeynu gaa addunyaan tuni adda addaa so kanumaan isiniin ja'a galatoomaa isiniin ja'a sagalee nu tahuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'uun isiniin ja'a nagayaan naa tura. Tole guddaa galatoomni. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophii keessummaa OIBtiin aktiivistii Naziir Nuuraa qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a. Hanga qophii keessummaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.